kanin lafa kaadhee ture kanin xiqqoollee walitti qabadhee ture san isaaniin dalaksiisaa jee fuudhee beete. Ogummoo kana dhaga'u. Guyyaa sadii guyyaa lama kana dura waan ta'e agartanii siifan gaa biyya Arabaatirraa galtee biyya keessa jirti jechuudha. Obboleettiin jechuudha agartee maallaqa nyaadhameen jira jettee gama yuutuubii kiyyaatiin dhuftee birrii gama keetiin nyaadhamee jettee dhuftee dubbata turte jechuudha. Maatiin siillee gartee akkamitti birrii nyaadhamta janiini guyyaa lama dura viidiyoo gadhiisne gartanii obboleessiidhaan fidee dhuftee ani obboleessa ta'ee fi nama biraa ta'e baay'ee shakka ture. Garuu silaasa gartee obboleessiidha ta'e gattaa'eeti akkamiin nyaadhamtee birrii kana immoo sumaatu irraa fuudhe moo jee waa hunda gartee waan jiru takka takkaan gartee na gaafatee nallee dhageeffata jechuudha. Inni immoo daayireektuma gartee akkuma dhufeen gartee lolatti eegale. Ani garuu nama gartee jarjaruu miti nama gartee yaa'ii godhuu miti tasgabbiidhaan gartee isa gartee isaaf adda baasuudhaaf yaalan ture jechuudha. Aaree takka malee obsaan dura dhaabbadhee akka gartee isaaf galutti isaa ibsuudhaaf yaalan ture. Inni immoo didee gartee yaa'ii keessa galee garuu osoo beekuuti. Osoo beekuu gartee akkaan gartee birrii irraa hin nyaatin osoo beekuuti beekaa yaa'iidhaaf dhufe garuu obboleessanitti fakkaatu shakkeen ture jechuudha. Akkasumas siifan immoo akkaan gartee birrii isiirraa hin nyaatin dhibbaan dhibba beeti. Dhibbaan dhibbatti. Birrii san gartee katti nyaadhamte dhaabbata onlaayinaati. Faranjoota karaa nyaati. Dhugaadha gartee isii dhufaa miti nama hunda nyaadhame nama gartee kumata wal nyaadhame jechuudha. Osoo beektuu gartee beekaa mala baasuudhaaf yookaan immoo gartee birrii an gartee biraa qabu gartee san akka gartee an gaafanne faana balleeffachuudhaaf waan akkana ofti malee siifan akka gartee an birrii isidhaa gartee hin nyaatin dhibbaan dhibbatti beekte jechuudha. Yookaan immoo tooftaa biraa ofaa jirti. Ani gartee san hubadheetiin jira. Namni hundinuu gartee sanni beekaa jechuudha. Isii qofaama kan nyaadhame hunda keenya nyaadhame nama gartee miiliyoona 3 miiliyoona 4 5 nyaadhame isilleen gurra isin dhageessee jirti gurra keessatti warra gartee katti ba'uu jechuudha. Kun akkasii garuu obboleessiidha qabdee fiddee nagartee as fararaa'uudhaaf yookaan immoo gartee na sodaachisuudhaaf taa waan isidhaan hin galle viidiyoo booda eegartee wallollee san booda gartee isaan tasgabbeessee adda deemne booda siifan bilbilaan na bilbiltee dhiifame gaafattee obboleessi siidhaatu jechuudha akka gartee baay'ee isii miidhee natti himte jechuudha. Maallaqa hedduu gartee karra nyaate meebii gartee ammaan tan isinis dhufaa jirti waan isin jettu afaan masira dhageenya obboleessi siidhaatu jechuudha baay'ee isii miidhe. Obboleessa ta'e garuu yookaan immoo gartee nama adeeraa ta'e yookaan immoo gartee fireendii isii ta'e hin beekne garuu shakkan jira. Almuhim isin gartee obboleessa kiyyaate kan ammoo fuuldura baruun kiyyaafan qabu gaafaan bare immoo isinitti hima. Ammaaf siifan dhufaa jirti waan isin dhufaa jirtuuf wajjumaan kan agarru ta'a hanga dhumatti nuti tura viidiyoo laashar godhaa namoonni gartee haasuu biraa subscribe godhaatii maataa gaas I love you. Ani gartee nama yaa'ii fedhu miti. An nama gartee nagaaf dhaabbatu nama gartee nagaa bakka nageenya jirutti nagaa baagisu malee nama gartee nagaa booressu miti. Kana gartee kana beektan jechuudha guys. Saniif ammallee gartee kophaasii dhuftee yookaan ammoo gartee nama biraa dabalataa qabattee dhuftee rabbi haa beeku. Already naaf dawwaltee jirti bakka jirutti min jira dhufaa jirti. Saniif kan waliin garuu taachuu guys. Yoo uletees rakkoon qabu. Yoo toletees rakkoon qabu. Dirreen tana fardii kanaatti Oromoon. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa qabdu fayyaadha. Viidiyoo dheengadda ta'e ilaaltanii jirtanii baay'ee yaasuu gaddisiiseetiin jira. Baay'ee ifama gaafachuudhaan fedha. Yaasu tan obboleessi kiyyaas baay'ee jarjara xiqqoo qaba. Ittis himee tasgabbeessuufis mokkareetiin jira. Yaasuudhaas baay'ee arsee jira. Walis lolaliin jiranii argitanii jirtu. Anis baay'ee qalbiin kiyya na cabxee turte. Baay'ee yaasuu ifama gaafachuun fedha. Guyyaa dabrullee obboleessa kiyyas fidee walitti isaan araarsuufin fedha. Akkallee obboleessi kiyya yaasuu ifama gaafatuufis niin godha. Meen hordofaa waan yaasuun jedhu irraa dhageenyee barra. Yaasuu. Assalaamu alaikum. Akkam jirta? Fayyaadha. Alhamdulillah. Baay'ee ifama gaddisiiseetiin jira. Obboleessi kiyyas xiqqoo jarjarrii qaba. Salaamtaa jeen. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanti siyaasa biraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira garatu. Arraan tana siifan dhuftee kun na bira jirti. Guyyaa sadii afur dura waan ta'e agartanii biraazara siifin na fiddee dhuftee ani hangaan danda'u biraazara siidhaa agartee waan taame akka gartee isaa galuuf itti man ture jechuudha. Garuu dhumarratti waan ta'e agartanii namoonni gartee viidiyoo daawwatan agartan kan daawwatan immoo viidiyoo gartee
biraazarii si dhagartee natti fiddee lolaa dhutee mire natumuuf moo biree fudhachuuf. Laala akkasitti. Saniifuu viidiyoo laalaati. Achi booda gartee viidiyoon irraa kun isin galoo hin jechuudha. Wanni taa'amee jira. Biraazariin si akka gartee natti hubate akkumaan ani isii gartee sobee maallaqa gartee argisiisee irraa nyaadhee maallaqa sana immoo gartee waa'ee onlaayinaatii maal jee sobee itti fakkeessee maallaqa ifii gartee irraa fudhee itti fakkaate jechuudha. Waan jiru hundaa'utti meetiin jira beekte. Waan jiru cufaatti himee akka galuufis godheetiin jira haasofnee jira. Inni hamma akkuma nama nagayaan siinaa sa'utti na amansiisee na fidee dhufe beekte siinaa sa'uuf. Bakka akka nama bakka waan hin je'een dhaggeeffatee akka nama nagayaan haasa'u deemutti bakka hayyee taatee kottu deemneetti isaanis wal arguun fedhaa isuma hojii haasofnaa naan jeen na fidee dhufe beekte. Anammoo waan jiru hundaa'u eegana agarsiiftee eegaan giruuppii san cufaa ulaalee booda wanti hundinuu naagaltee jirti beekte. Isaafis immoo akka galuufiit godheetiin ture inni uumaata akka narraa dhaga'us hin feene beekte. Garuu immoo osoo intini giruuppii san keessallee ilaaliin osoo illee isaaf hin galin isattis faraduu hin dandeenyu. Ani hamma garuu maqaa isaatiinis maqaa kiyyaanis ifames hin jechuun fedha. Baay'ee si qalbis cabsinee jirra. Ani illee baay'ee rifadheetiin ture. Saniifuu baay'ee ifames hin jechuudhaan fedha. Ifaman immoo karaa biitii beektaa. Ani ifama godheef hin jira. Rakkoon qabu. Haa ta'u garuu ammallee jechuudha. Wanni kun gartee akka ani nyaatin maazarii keetis maatii keetillee gartee tiimi. Ati amma wanni godhu qabdu jireenya kan kee akkamitti akka jiraattu jechuudha. Biyya kanatti gartee akka jiraattu tiyaati. Hayyee taate. Wayyuu. Hayyee. Saniif. Rabbummaan formaata gaarii haa fide jechuudha beekte. Formaata barbaadna formaanni jira. Formaanni jireenya irra aanuudhaaf tattaafachuudha. Jireenyi yoo abbaan laaffise ni laaffata. Yoo abbaan immoo gartee ifitti jabeessee ittuma jabaata. Birriin ni dhufa ni deemaa jechuudha. Kanaaf wajjin gartee wanti dhiphatu hin jiru. Isa immoo biraazarii keetii dheengadda isa fiddee dhuftee mire lolaaf dhuftee bara. Silaa gartee qarallee isa qabdee fiddee walitti nu araarsitee gaarii ture. Rakkoon qabu guyyaan biraallee ta'uu danda'a. Subar cufaa'u yoo haasa'an garaan duwwaatti hafaa jenneeti malee inninis waa'ee maallaqa ogguu dhaga'u akkasitti isaa farse beekte. Maallaqa ogguu dhaga'u kanaan duratti akkana makiinaa binnee turre beekte. Makiinaa san walta gaaca'ee ture. Giccitiin uumamee ture. San dalagsisuudhaaf 300 gaafatan. Makiinaa san dalagsisuudhaaf 300 gaafatanii turan beekte. Kaniin lafa kaadhee ture, kaniin xiqqoollee walitti qabadhee ture san isaaniin dalagsiisaa jee fuudhee beekte. Ogummoo kana dhaga'u. Ammaasis kanaas akkamitti kun akkamitti 300 akkamitti nyaatamee hafaa. Inni kan yaadu jiru yaadni isaa akkamitti osoo makiinaan kiyya gaccaamee taa'u jiru isin 300 nyaatamaadha kan inni cinqachuu jiruuf beekte. Malee cufaa'uudhaaf yaadeeti jeentini jechuufis hin barbaadu beekte. Cufaa'ummoo yoo haasa'an garaan duwwaan nama hafa. Rakkina maatiifis akkana baasanii akkana haasa'uunis hin ta'u jeetumaan caljee malee inni faayiduma ifiitiif hundinuu faayiduma ifiitiif deddeema. Inninis faayiduma isaatiif jeeti beekte. Birruma keetu jira balleessi jira. Makiinaa si biteefi? Makiinaa sanumaa biteef gaafa dura. Fooniin achi dalagu jiru. Biteef? Maallaqa ergeefiitiin bitate beekte. Dalageetiin kafalaa sin jeegaa? Raayidii dalageetiin kafalaa naan jee ture beekte. Humaa sin kafalee? Kaniin duraan qabu narraa fuudheen sin jee jira bar. Kaniin duraan qabu sanuu narraa fuudhe. Eega dhuftee birrii humaa qabattee dhufne? Kanumaan qabadhee fuudhe kanni. Ammas bira? Isa bira. Makiinaan giccitiin xiqqoon ni jee san dalagsisuuf 300 jedhaniini sanumaan sanuu haqa haa ta'u kijibaa ta'u wanti hin beeku hin jiru. Makiinaan dhaamuun dhuguma san ijaan argeetiin jira beekte. Maallaqa inni gaafatame isaan immoo beekaan irraa nyaachuu ta'ee ideenatti himee ta'ee wanti hin beeku hin jiru beekte. Makiinaan gaccaamuun dhugaadha saniin beeka harkeetiin jira ija kiyyaallee garuu immoo maallaqaan qanni gaafatame hin beeku innis immoo 300 gaafatameetiin jira dalagsiseetiin isanis waluma qabeetiin si kennaa naan jee ture. Yaasu hamma bakka biraazariin kiyyaas ni jaalalli maallaqaaf qabulleen bakka yoomillee kan irraa gadi ji'uu miti. Saniifuu bakka mee maallaqa keetis dalageetiin si kafala mee yoo dalagaan xiqqoonillee jiraatte naaf laali beekte. Maallaqa garteen sirraa qabu ittiin dhiphatin. San gartee suuta gartee yeroo si migatee yeroo gartee harkattee naaf kafalte. Jalqabattis gabbaa'ee sammuu ta'e gartee boqochiisi
jiraachuudhaaf yaalii godhe. Tole waa'ee gartee Biraazarii katee immoo anas gartee bareetiin gartee isaanillee gartee wal nu barsiisi. Hedduu gartee wal nu barsiisi. Warri gartee sirraa fuudhes dalagee sifillee deebisu sifin gorsanis. Tole ani immoo gartee qulqulluu ta'uu kiyya innis gartee ni harkaa jechuudha booda. Ani gama kiyyaan waan hin danda'u sin gargaara. Yoo gartee mana nyaataa keessa dalaguu dandeesses maaliif hojiin hin tuffatamu jechuudha. Hin tuffatamu xiqqoomarraa ka'aniitu bakka guddaa ga'an. Biyya Arabaa dhaqxillee maal daleeta? Shintibeeta dhiixaa, uffata miicaa, ni qulqulleessitaa kanuma bara hojii argannooti mire. Asitti yoo ammoo ati gartee fedhii guutuu qabaatte inumatu mana kiyya akka dalagdu sin godhaa jechuudha. Maaliif xiqqaatullee torbaanitti illee maaliif guyyaa lama dhuftee uffata manaa miinyee maaliif nyaata naan goone torbaanii guyyaa 3-4 yoo gartee ati fedhii qabaatte rakkoon qabu yookaan ammoo hojii dhaabbataa jechuudha mana nyaataa keessa torbee kana keessa atimtu gartee hayyamtu taanaan hojii gartee mana nyaataa keessaa ta'u kaaffee keessaa ta'u bakka hojii gartee mana namaallee haa ta'u torbee kanas yoo arke laalee sittiin hima. Dalagaan bakka biraa ni ulfaatti xiqqoo beekte oguu biyya biraatiin dhuftee asitti ni dalagaa jettu dalagaan bakka biraa xiqqoo ni ulfaatti. Saniifuu anaafis namummaan beeku bira naa wayya beekte. Si bira ni dalagaa wanti nyaataa siifin qopheessaa huccuu siifin miicaa manaa siifin babbareechaa uumaa rakkoon qabu waan hin dalaguu qabu waan ati godhinaan jettee cufaa'u siifin godha. Okay, rakkoon qabu tole. Garuu atummaan qofti akka haala dalagaa naaf mimmijeessi. Rakkoon hin jiru. Garuu amma asumaan ani kanis hinjuu booda Biraazariin kan kee kayaa hin goone mallee kanallee jechuudha. Muciyyoo gartee birri irraa nyaattee ammallee gartee isii fudhattee gartee manatti galfatte kan jenne Biraazariin kee timi. Ani gartee hojii gartee hojii kamoo ta'e eegaluuf hin deemaa. Jechee timi jechuudha. Maaliif akka tasaa gartee ammallee gartee mucaa san bira yaasuu biraan gartee dalagaa eegalee jetteeni akka yaa'ii biraan kaasan jechuudha. Okay, nan himaaf rakkoon qabu isaanis niin haasa'a waan jiru cufaa adda baasee niin himaaf rakkoon qabu. Atummaan qofti haala isaa siif himeetiin jira xiqqoo yoo illee ni mufate ati xiqqoo tasgabbaayitii isaaf laali. Waan jiru cufaa. Rakkoon qabu. Ati hayyamtu tanan rakkoon qabu ani waan hin danda'uun si biraan jira jawaadho ishii hin dubbatin. Hayyee bakka siifin bilbila sin jala kaasee ni haasofna waan jiru. Abshir. Hayyee taate bakka niin deema. Zimta? Yalla. Mujira hayyee nagaa. Yalla shi nagatti bayi. Maassalaama. Ishi bayi. Akka shukran. Guys, videoon keenya irraan tana kana fakkaata. Viidiyoo laashar godhaa namoonni gartee asuu biraa subscribe godhin. Subscribe godhaatii mataadha. Waan ta'u viidiyoo itti aanu irratti qabadha isiniif hin dhiyaadhaa nagaan naaf tura. Salaamu alaikum.